نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه الدنيا كان رحمة قولنا وركه مندرتكم الدنيا فتون تاني عربا إرجع منهم عربا كيسك إن ما سوت مناجر سوت مناجر سرقانا ناس ركون كبوبة أنا ستي ما بي وبوليسا ترى ولي ديفزنا إيش نجار كيف أدو يسوع كريستوس تنرجع من إسرائيل قفا في إنجيل ورموت حافظ جدا أبو ما تيوسون كل وقت ناقش نقاش كم يفرباسي دوبس ماركو سيمو كي دوبسي مه بوتو ما بيجي لفاتي وانجيل للا باي أبي أسرت مو إيش يسوع كريستوس إرجع وفي مالي في يسوع كريستوس يو إرجع مارا بيتتنيوسين nuti waaqayyo waaqadha Yesus Kristos garuu akkuma sinii galettu ergama erga jettanii immoo maaliif isallee hordofne maaliif gara maammee dhaqxanii maaliifi isa dura isa ture sanatti maaliif amanuu sin absiise galatomi loojikiin aan si deebisa mee hodinga loojikiin si galate naa deebis never mind naa deebis ayye gaaffiin magaafii si deebisa akka loojikiitti maaliif nama barate wayna fakkaata fakkeenyaaf rakkoon qabu naa deebis fakkeenyaaf ati barataa kutaa torbaati haa jennu kutaa torbaati kutaa ja'a turte yookaan kutaa 5 turte yeroo kutaa ja'a turte kutaa torba kan barsiisaadhaa ture fiiziksii nama biraati okay gaafa ati kutaa 8 keessoo namicha fiiziksii barsiisu sana bakka sanaa fuudhanii biyya biraa geessani tole maaliif dirqama namicha fiiziksii yoorasa torbaa barsiisaa ture sanatti nuun barsiisuu dide maaliif isa faana duuka bu'uu dinne maaliif isa faana deemuu dinne jettamo kanuma daayireektarii barumsaa barsiisaa haaraasii qacare sana jala deemtaati. Okay asirratti immoo gaafii kanaa fi deebiin ila amma kun imma lubbuuti karaan jannataa karaa tokko qofa. Mana deebisa rakkoon qabu kanuma gabaabsi na deebise sanboodde waa imma lubbuutti moo deebina atakam goota kutaa torba warra barsiisaa ture biyya gadhiisee achiiti deeme moo kan daayireektarii biyya kee yookiin kan yeroo kanatti jiru. Maarree suma kana si deebisuuf naa galee yaanni kee naa galeera. Deebiin yaanni kee naa galee suma kana si deebisuuf be. Atamma deebii san si gaafe deebiitiin naa deebiste mitiiree? Naa deebisite isa kamiin akka hordofu qofa natti hime rakkoon hin jiru. Maarree gaaffii man si deebisuuf akkuma kee. Ayyee. Jannanni addunyaa kanarraatii yeroo namni du'u gara samii deemaa jenneerra amantiin keessanis kan keenyillee akkanuma jedhu. Gaaffii koomiti. Si deebisuuf be. No, gaaffii ko daayireektii naa deebise kamiin hordoftaa siin jedhan gaaffii gaafa si deebise isa duraa sana moo? Isa dura si gaaffii daayireektii naan deebisne be'atti gaaffiitiin na gaafattee mitiiree? Eeka ani sirrii gaaffiidhaan si deebisa loojikii yoo si gaafate. Anillee gaaffiitiin si deebisuuf be. Ayyee gaaffiitiin naa deebise. Inni suni kan fooniiti inni kun immoo kan lubbuu karaan amantii itti jannata galan karaa tokko qofa jenne. Kan foonii siin hin jenne ilaala ammas laaggeeffadho. Atama gaaffii naa deebisuuf miti. Banagaraachin laay ani gaaffii na gaafatte gaaffii normaali na gaafannaanani gaaffiidhaan isin deebi'aafan gaaffiin gaaffii deebise. Maarree anillee si deebisuufi suma. Isa fooniin isa hafuuraa kan jedhu dhiisite anqadhaan si gaafadhe barsiisaa lamaan jiran keessaati barsiisaa daayireektii kutaa sana baasee bakka biraa geesse moo? Naagaleef. Yeroo ati kutaa torba geessetti dhufeessan hordoftaa siin jedhe. Rakkati loqonni kee sirriitti naaf galanaaf. Eeshi asirratti. Filannoo kun adeemsisan koo filannoodha kan gaaffii ati na gaafattee naan gaaffii si deebise ati bar akkamittiin Nabi Muhammadiin Yesuus hordofuu isin Nabi Muhammadii hordofneen akkaataa itti hordofnu loojikiidhaan si deebisaa jira. Si galee? Asumarratti si deebisuuf hime obboleessoo. Filannoon naa deebisi ka filannoo si kaasa kamiin hordoftaa jedhe isa kana filannootiin miti ani immoo loojikii maan si deebisuuf akkuma kee loojikii fayyadamu. Loojikiin naa deebisa ibsa naa kaayitee loojikaan naa deebisa isa kana hordofa jedhe. Si deebisa. Eenyuun hordoftaa? Atillee akkuma irra kaan hin ta'in akka naa deebisaa turte sirrii kan kee wal dhaggeeffannee ammallee itti fufna. Asirratti isa kana duukan bu'aa jedhiti san booddee immoo loojikii kee ibsadhu rakkoon qabu. Hin buune inni kun irratti hin taane siimuu fi loojikiitiin siimuu fi amma kun actually jechuudha. Karaan jannata geessu nama tokko qofa jenne karaa tokko qofa jenneerra amma. Amma karaan gaaffii gaafa dura deebisan naa ibsita karaa tokko isa kam akka ta'e kamiin akka hordoftu natti himi moo lamaanuun hordoftu? Karichi isa duraan hordofanii beektaa obboleessoo. Kan ani gaaffii si gaafadhe isa karaa duraa minaamini osoo hin taane gaaffii si gaafadhe barsiisaa isa duraa sana hordoftee faana bakka inni jiru deemtamoo barsiisaa isa yeroo keettatti kutaatti geessa irratti si kenname sana si ramadame sana isa hordoftaa siin jedhe. Kana faana fakkeeffamu fakkeenyatti naaf kennite kanaaf be. Ani immoo saadisuus gaaffii si gaafadhe mee naa deebisati bas. Hin fakkeeffamu kaasa kana faana hin deemu. Gaaffii si gaafadhe qofa naa deebisi hin fakkeessinite.
Isa faana hin deemuuti. Fakkeenya isa faana loojikii deemuu mitiin sitti maa jira? Loojikii faana deemtaa rakkoo qabu. Warra gaafii kun adeemsa akkoo wallaaluma kootti barsiisaa baraati kutaa torba gaafa keessa si ramadame moo barsiisaa waggaa 3-4 dura kutaa torba barsiisaa ture biyya sanarraa godaanee deeme duuka buutee biyya biraa deemtaa siin jedhe. Ani immoo maan jedhe beektaa? Yaanni kee naa galeera je. Yaada koo dhiisi gaafii makonaa deebisi. Maar yaadni kee naa galen si deebisa mitiire. Kamiin hordoftaree kana lamaan keessaati. Barsiisaa isa duraa afaan deemta moo biyya gadhiiftee isa mana barumsaatti daayirektarrii mana barumsaatti gaafatamaan si maddabe yookiin si ramade sana jala teessee barattaa siin jedhe. Akkamtaa beektaa asirratti namichi sun barsiisaan dhufu suni dandeettiif ga'umsa hin qabu taanaan barsiisaa iyyataniitu jijjiiru. Isa qari'u. Ansin gaafanne sana booddee iyyatee jirta rakkoon qabu. San qorattee dhaggeeffattee barattee kaatee iyyata gashita yigbaanyi xayyaqaal kaza boola. Barsiisaan barumsa. Kuni barumsa. Adeefaduka. Inni booddeedha yigbaanyi ka gaafattu booddeedha. Amma garuu yeroo si ramadame sana waan daayirektarri mana barumsaa si ramade sana jeel deemtamoo hin deemtu. Fakkeenya barsiisaan sun dadhabaasaa ta'u danda'aasaa ta'u garuu barsiisa daayirektarii mana barumsaa manni barumsaa sanatti biyya keetti beekamu keessatti sana si ramadeera. Gabaabsina bakka gabaabsina barsiisichuma isa ofuu baratta isa ofuu baratta. Ayyee galatoon. Kanaafuu deebii keessii baa deebisu bakka. Erga akkas ta'eeti Yesuus Kiristoos by default bara sana keessatti yookiin bara Israa'eloota akka ergame keessatti Israa'eloota barsiisee yeroo inni taate expired ta'ee deemeera ergamummaan isaa. Israa'eloota qofaatu hin taane guutummaa biyya lafaa dhufe. Ormootaaf ormootan. Jedha wangeelli Israa'eloota qofaaf ergamee jedha. So yeroo isaa sana dhaggeeffadhu ka. Injedhu si garsiisa baasita dubbifadhu Maatewos Wongeel boqonnaa 11 Galaataa keessa dubbisi ka ormootaaf hin jiru jedhama. Guutummaa biyya lafaa. Galaataan akka jedha kanatti sila jettee Galaataan itti fidara kun jiru. Amma gaaffina gaafattee deebisii kenna yoon siin taane morratti deebii kenna si dhaggeeffadha amma callee dhaggeeffadhu. Tole so Yesuus Kiristoos yeroo isaatti Israa'elootaaf ergameera Israa'eloota qofaaf ergameera amma immoo Israa'eloota keessa hin jiru Yesuus Kiristoos tokkoffaan Israa'eloota keessa hin jiru lammaffaa deemeerallee yeroo isaallee gubateerallee kanaafuuti akkam yeroon isaa umateera eeggattu yeroo inni itti ergame sun expired ta'eera amma akkam expired kan jiru qaba jira barreeffamee jira naa kennu Muhammadis expired ta'eera kan biraanaa dhufu kaamas Callisi koy Jesus callisi koy boodafta naa ragaa naa kennita expired kan jiru asuma beeksa wayi dubbadha nam tokko dabare keessa malee asuftaan jala teessee taap gochuu dandeessu barbaadan bahuu dandeessa. Rakkoon qabu maanya. Simiti abshir. Simiti jaraanii jechuu jira. Adama qabamanii seeraan haasaa jirra qaama isa waliin xumurre dhufuu dandeessani. Tole akkasumas Yesuus Kiristoosiin akka jechuudha dandeessee naan jennaan expired ta'uu danda'e naan jennaan Yesuus Kiristoos. Dandeessee toon taane ragaa qabda. Kuni loojika adeemsa. Obsigaa callee gaafattee mi callee dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos kan ergame Israa'eliif qofaa fi hin jedhu warra ormootaafis jedha. Abboo Maatewos Wongeel boqonnaa 11 baasii dubbisi. Maarqos immoo qii dubbisime guutummaa biyya lafaatti wangeela lallabaa yabe. Sana booddee itti dhufta naa himtaati yeroo keetti san dhiisi. Amma nan jechuun dhaggeeffadhisu yeroo keetti Yesuus akkas jedhee sanaaf immoo deebiin sii kenna booddee. Haa ta'u shaadoo ko jee sii deebisan. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kan ergame Israa'eloota qofaa fi jedha. Erga Israa'ela qofaaf ergameeti Yesuus Kiristoos ergamummaa isaa inni Israa'elootaaf qabu gaafa inni jara keessaa ol fuudhame dhumateef. Okay, Muhammad akkas taanaan Arabaaf ergame ka. Wait nan xumura ka. Wait. Maaliif jennaani inni warra Israa'eloota karaa Rabadan karaatti deebisuu dhufe ture. San booddeedha Waaqayyo gara samiitti ol isa fudhateera. Erga ol fudhatee booddee Yesuus Kiristoos Israa'eloota keessa hin turre Israa'eloota illee barsiise. Yeroon isaati dhumateera jechuudha. Kanaafuu fi sanboota Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi addunyaa kanaaf rahmata godhe nu erge. Mandara tokko addunyaa fotoon taane Arabaaf ergame inni immoo Araba keessa akka inni. Mee suutuma jedhe sarragaa naa rakkoon qabu bee ani sitti ma bee obboleessa taratara olii deebisna. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin boqonnaa 25 lakkoofsa tokko irratti maal jedha? تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ربي سبحانه وتعالى نبي إساتي قرأ الدنيا كانت قرآن كان أكاكي كتشيسو الدنيا كانت مالي الجريمة
addunyaa irratti akka inni akeekkachiisu godhe rabbiin quraana irratti buusee jira. Kanuma wal qabatee boqonnaa 21 lakkoofsa 107 irratti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ergee fi ani addunyaa kanaaf rahmata akka taatufan si ergee jedhe. Kanaafu addunyaaf ergamuu isaanii rabbiin quraana keessa nutti hime. Yesuusin booddeetti Nabi Muhammad addunyaaf ergama eeggateeti Israa'el illee of jalatti qabatee addunyaa kanaaf ergama waan ta'eef Israa'eliif warri dura ergaman ergamummaan isaanii dhumateera jechuudha. Kanaafuuti Nabi Muhammad addunyaaf ergamanii Yesuus Kiristoosii wanti hin hordofneef kanaafi Nabi Muhammad wanti hordofnuuf akkuma barsiisaa haaraa daareektarii si ramadu sana Nabi Muhammad illee rabbiin nu ramade isa durii immoo Waaqayyo achi fuudhe isa kana immoo nu ramade isa durii sana hin kabajne akkuma barsiisummaatti akkuma beekumsaatti isa kana immoo akka ergamaa kennaatti fudhanne jechuudha. Yeroo kootti na ergame waan taateef waan yeroo kootti hin ergamne waan uummata isaatti hin ergamne jala hin deemnu jechuudha akkasi. Murteeree amma. Sirriitti xumure amma. Galatoome. Ani immoo asirratti maal jechuu barbaade beektaa? Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa finiin biyya lafaa fayyisuuf deemee immoo mirga abbaa yookiin immoo samii irratti jannata nuuf qopheessuuf deeme. Innis immoo Yohaannis 14:6 aqii dubbisi. Karaanis jireenyis dhugaanis ana malee gara abbaatti kan geessu hin jiru. Yohaannis 10:30 aqiitti dubbisi. Abbaaf ani tokko. Nabiyyi Muhammad bara 570 Makkaatti dhalate. Bara 632 du'e. Eessatti Madiinaatti du'e. Erga umuriin isaa waggaa 40 ta'eeti kan inni quraana qara'uu jalqabe. Quraanni gadi hin buune baay'ee. Gaafii moo ibsadha? Qooyi gaasuma irratti hundaa'e si gaafachuuf namni yeroo nama gaafatu waa tokko nama ibseetu akkasii galuuf achirratti si gaafatu. Anoon sirriitti naa gala waanuma dubbattu bichaa kana akkamitti akkas jette jedhiti na gaafadhu malee. Eeshi. Numariirra jiru gaaffiif deebiirra jira jechuudha. Eeshi Muhammed waggaa meeqaaf labse waggaa meeqaaf waa'ee quraanaa qarre? Ayyee kasilaasii deebi'eera moo? Qooyi isatti deebi'aan jiraani. Ayyee. Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waggaa 23 ergamummaa isaaniidha. Addunyaa kanarraa xumuratanii jechuudha waggaa 23 guutuu. Umurii waggaa meeqatti kan inni jalqabe waa'ee quraanaa? Umurii waggaa 40tti. Waggaa 40tti. Naa deebisi kaa. Nagaamaan jiru sagaleen koo? Sagaleen koo jiru jechuudha. Jira malee karra tollaa dhagaa kun na bira. Ayyee waggaa 40tti siin jedhe. Hin nagaamu kan sana fakkaata neetworkii isaa. Ammasti nama biraaf carraa kenne. Afuroo as seene. Hin nagaamu. Amma reef dhufte. Meeshaa dhaga'eedha jechuudha. Neetworkii asitti immoo maal beektaa afuura ho'aa qorraa kan jiru kun otoo ol kabanyee wayyaa asirratti karaa biraa warra akkas jedhan kun amma wallaalummaa dhennee ho'isnes wallaalummaan akkasiis immoo xiqqoo wanta gadi bu'aa beektaa. So asirratti Muhammad erga umurii isaa quufee erga waggaa meeqa na jette sila brother. Sagaleen kee nagaamu cufa sagaleen kee cufame. Okay sorry. Waggaa 40ffaatti quraana barsiisuu jalqabanii jedhe.